Ashama harka fuudhee jira jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota ilmaan Oromoo hordoftoota Zaaraa Entertainment nageenyi kiyya. Laggeeniif gaarreen kutii qilleensa keessa naannawee bakka jirtanitti sinaa ga'u dhiyeenya kana miidiyaa irraa baay'eesu waan hin dubbadhu badee jira. Haasawaa har'a haasawuu dhufe gama haasawaa kootii osoo hin ta'in maal dubbachuu barbaada. Namoota galateeffachuu barbaadu wayi dursa haasawaa hiyyaatitti ijoollee Harargee Walloo ijoollee Sikkoomandoo baay'ee akka isin jaalladhu jaalala isin qabu akkam akka jedhee ibsu ani hin beeku baay'ee isin jaalladha akkasuma Oromoo hunda kutaa sadiin kana keessa waamee waan galateeffadheef qaba hedduu isin jaalladha naaf jiraadha isin jechuu barbaada haasawaa viidiyoo har'aa kanarratti miidiyaa wantoonni tokko wayii deddeema waa'ee sanarraa namni bilbilee na gaafachuu jira namoonni baay'een na gaafatanis jirani akkasuma waa'ee san ilaalchiseeti namoota dhimmichi maal akka ta'e hin beekne fi yaada sana ibsuu barbaadeeti dursa kabajaa nama tokko wayii bakka kana dhufee haasawaa jiru annama waan fedhe hojjetuuf deebii laatuu hin barbaadu garuu kabajaa nama tokkootiif nama guddaa tokkotu natti bilbilee haasawaa kana namootaaf akka beeksisu na himanii turani an deebii nama deebisuu hin barbaadu sababbiin isaa dubbataa waliin dubbii hin laaqan liibiseen waan hin barbaanneef yaada kiyya akkaawuntii kiyya Zaaraa Entertainment irraa isinii kaawaa asin dhageeffadha namootaa fi akkasuma namoota gaafii isinitti ta'uu fi maaltu ture miidiyaa kanarratti ijoollee yaa wajjimmaa bakka bu'anii maqaa jimmaa himata wayitu asirra deddeemee wanta tokko wayii lallaaqa jedhanii ani dhageeffadhus hin laalu dursa waa'ee namoota na himatanii namoota miti nama lama maqaa isaanii isin isa achitti ijoollee ijaartan sanii ijoollee ijaaramtanillee waan isin haasoftanillee waan isin gootanillee waan isin achitti garee keessatti kaaftanii dubbattanillee hunduma isaa na bira jira argee jira waa baay'ee wal arguun gaariidha waa'ee keessan akkasumatti ta'ee dursa maal tokko jiru Oromoodhaaf nan beeksisaa ijoollee intala wayisitu jira maqaa ishee waamuun barbaadu hamilee ittiin godhu sababbiin ijoollee dhalattuu Jimmaati ji'a lama guutuu kadhachuu ture gorsuu ture hoggaa takka Jawaariin arrabsiti garuu ishee bira rakkoon hin jiru garee uumanii daataa guutanii fi gareedhaan erganii yeroo takka kutaa nama arrabsiisanii yeroo takka immoo yeroo tokko Jawaariin arrabsiti himuu fi ture taa'ii waliin jiraanna gorsuu ture ana biyyiin nan jaalladha ani nuntu abiyyiin faarsuu ture ammas jibbaa isaa hin qabu Jawaaris abiyyis nuuf foon tokko jedhe taa'ii akkaawuntiin kee hin gubata haa gubatu jette feesbuukiin ishee hin gubate feesbuukii ishee himuu fi ture ji'a lama guutuu kadhachuu ture erga gubatee sababa isheetiin wal qabatee namoota dhufanii waa'ee ishee dubbatanii feesbuukiin nama lamaa gama kiyyaan gubatee jira sunis namoota yakka dalaganiidha feesbuukiin nama abiyyiin galabbatus gubatu jira nama Jawaariin galabbatus gubatu jira waa'ee feesbuukicha gubatee sana ilaalchisee feesbuukiin tokko tasa gubatee jira maqaa ishee waamuun barbaadu mucayyoo takka nama gaarii turte sababa dhuftee ishee tanaa dubbattee feesbuukii ishee gubatee jira garuu garee keessaa ijaaramanii ijoollee kana bakka buusanii erganiiti kan intini goosisani kan dubbii kana akka uumamtu taasisanii dhibbatti adda baafadhee waan argee jiru jechuudha erga feesbuukiin sun gubatee maal godhanii fuudhanii dhimma gandattiin galan dhimma nama lamaa kana qofa dhimmi ijoolleen Jimmaa hanga abiyyi aangoo qabatuuf feesbuuka hin fayyadamtu maalidha jettee Zaara hayi maaki jibdanii rabbiin jala teessanii maaki jibdu hin kijibinaa guyyaa muraasa qabdan kanaafi ijoolleen Jimmaa Oromoodha ana fonkooti baay'een jaalladhaani maaltu haasawaa dubartiif takkaaf dubartii takka wal dhabdee fuudhee bakka gandaa geesse maaltu ganda bira gahee oh my god maaliif kijibdan guyyaa muraasa qabdan sanaaf abiyyi biyya bulchee Jawaar biyya bulchee nama Oromoof gaarii ta'e hundaan hin jaallanna hundumtuu nuun foon keenya kanuu tole siyaasaaf kijibni walii hin fakkaatu hoggaa siyaasaa hin beekne callisaa namni ko
namni bishaan nyaate hoomacha qabata jedhan waan qabattan gaafa dhabdan kijibuun hin barbaachisu. Intalli durbaa ana intala santu kana raawwate jettee isheen sun hoo maal siin jettee si gorsiteerti gorsa siif laatteerti akkamitti waliin buutan jettanii hin gaafattani dhiirota akkanaati. Gaafa isin intala sana achi baastanii kutaa arrabsiistanii jawaariin arrabsiistanii garee keessatti achitti mari'attanii ergitanii arrabsiistan arsii keessaa dhiirrarsi yookiin dhalaan arsii namni gabbahee waa dubbate jira hin jiru. Sababbiin isaa maali? Dhiironni keenya dubartiin hin ajajamtu waan ta'eef jechuudha. Garaagarummaa dhiiraatu bakka kanatti ilaala. Arraba gurguddaa san arraba sana hunda gaafa dubbatamu namni dhufee deebii laate tokko hin jiru. Dhiirri kam akka ta'e eenyutu dhiiraa eenyutu obsa akka qabus asitti baradha. Inni sun sana haa ta'u. Garuu wanta isin idaamu dhimma nama tokkoo fuutanii gandatti hin galtu. Because maaliif akka gandatti hin galtu beektanii? Isheen Zaaraan ganda keenyatti hin dhalanne isheen intala Jimmaatii miti sababa jedhuufi miti. Ani Oromoodha. Ammas ijoollee Jimmaa hundaa bakka hin bu'u namoonni akkasitti akka Jimmaatitti amantanii Zaara nama Jimmaatii miti nuti akka Jimmaatitti irratti shira goonee Zaaraan wallaahi laziim waan tokkollee wanta ilaana miti isinii gana ijoollee qoshaashaa furri ani wayitti lakkoofne tanniini miti. Eenyu osoo namni akka Jawaar fa biyyi narraa dubbate an haasawaa nama hooma tokkotti hin laalu. Because Zaara eenyu akka taate anatuuf beeka. Yoo nama gaarii ta'e gaarummaan kiyya ana fayyada. Yoo nama hamaa ta'e hamtuun kiyyas ana miidha. Ani kan gaarii ta'uufiif namaaf miti ani eenyuun hin fayyadu. Garuu akka keessan san kijibuu hin barbaadu. Ammas taanaan dhaamsanii isinii himu an nama tokko hin tuqu. Uumama kiyyallee gaafa qaamaan illee na bira jiraattan an namatti hin bu'u. Namni dhufee na tuqu yoo jiraate miti achitti waa poosti gootanii iyyuu koomenti kiyya jala dhuftee arraba dhedheerachuuf mirga hin qabdu. Takkaa keessanii nama koomenti kiyya jala qabu funyaan qabee isin guura. Yoo wanta an hojjedhe wayii keessa dogongorri jiraate yaadanaaf kana Zaaraa balleessa qabda. An nama gorsa namaarra tarkaanfatu miti. Waan kana nuu sirreessi jedhaa gorsa naaf kaaya. Waan achirra tare arraba xixxiraawaa tokko akka waan nama dubartii waliin hin dhalatiin oh my god dhiirri keenya akkanaa miti. Isa dubartii illee uumaa miti kan dhiirotaatu na ajaa'ibe. Mee gaafa isin intala ganda keessaa ijaartanii guruppiidhaan ijaaramtanii intala ergitanii arrabsiiftan dhiirri tokko ol bahee waa dubbate jira. Dhiirri keenya dubartiidhaaf kabajaa godha. Asumaan ijoollee Harargeetiif, ijoollee Walloo, ijoollee Sikkoomandoo, ijoollee Shawaa Wallaggaa baay'ee akka galateeffadhuu fi san jaalladhu keessattuu ijoollee Walloo Harargee kabajaaf jaalala guddaa akka isinii qabu akkamitti akka isinii ibsuun baay'ee isin jaalladha naaf jiraadha. Anaaf jechallee nama tokko faanaallee waliin dhabina. Maaliifi gandaan ijaaramanii akka gandummaatitti dhimma gandummaa keessatti dubbachuutti jiranii ana gandaaf akka namni na ijaaramus hin barbaadu. Uummanni keenya gandaan nama faanaa hin dhaabbatu. Sababbiin isaa Oromummaaf malee gandummaaf hin dhaabbanne jechuudha. Waa'ee gandummaan ijaaramu san waan dhibbatti an ofii kootii arge garee ijaaranii gama WhatsAppiitiin ijaaratanii isaanuma keessaa namni wawwaraabee naa erge. Gaafa namni naan jedhillee sobanatti fakkaatte garuu ani ija kootiin arge. Achitti ijaaratanii achitti mareetanii ani dubartiidha. Isa dubartii sanarra dhiirota achi keessa teessanii Zaara jettan si qabattoo hidhatte san akkasi caalu sirriitti seeraan adda baafadhu. Si caala. Wanti asirratti yaada gabaabaa isin ibsuu barbaadu maalinni ana jechuudha. Mee nama akka kiyyaa kana dhalfadha dubartii fuula kokkoboota gaafa isaanillee ilaalte nyaannillee si jibbisiisu dhala jettee nama foo keessee hin haasofsiisini. Nama akkana xiqqoma intinii qabu kana dhalchaame ergasiiyyuu anatti madaaltanii ani ko sooftii furrii isin godhadhu. Wallaahi lazim sirreessi isinitti himaa. Namummaa Oromummaa isin jaalladha. Garuu ijoollee qamaacaa nama hundaa miti haasofni kee nama hunda ijoollee qamaacaa akkas ciccachi jettu san ani sooftii furrii godhee isin fayyadamu. Dhugaa si himaa. Isa maal akkamitti wal madaallaa waliin madaallu bakka isin madaallu dhaabbadha. Arraba keessan immoo
na eebbisaa jirtan arrabni jawaariinuu bakka guddaa godhe because waan maaliifi namni akkuma naannawa itti dhalate gandatti itti dhalate wayititti yoo kabajji jiraate yookiin dura haadhaaf yookiin dubartiif kabajji ka godhamu osoo rakkoonuu jiraate dhufee nama gaafate nama hayyamsiisee maaltu jira maalinni jedhee dhimma sanbara malee fiigdeentuma osoo maal tokko hin jirre dubbii kijibaa fuutanii miidiyaa seetti baxaabbatan awwayittuu isin ilaalu dhugaa isin hima garuu miidiyaa isin namoota baay'eef namoota nama argaa jiru waggoota kanaas arge miidiyaan isin haraw sababbiin isaa maal inni beektu nuti gaafa xiqqoof beeknurraa miidiyaatti dhufnee miidiyaa fayyadamne erga umriin isinirraa achi dhumattee booda bilbila si bitattanii intarneetii dhuftan zaara immoo gaafa umrii kiyyaa 13tti gaafa of beeku bara 2015 keessa sirba hojjedhe sana dhageeffadha ismarraa garaagarummaa wanta tokko hubachuu dandeessanii wantoota yeroo isa hojjedhe walaloolee baay'eetu jira zaara sabboontu jedhaati YouTube irra laala amma garuu walaloo barreessuu dadhabee jira haasofni kiyyaa hunda namaa hin ilaallatu namoota gadhee sanaaf dhaamsa dabarsee jira jimma fonkootii nan jaalladha ijoollee jimmaa hundaaf bakka hin bu'u ijoollee qoshaashaa waa'ee gubatu feesbuukaatitti isin darba gubatuun feesbuukiin asli gubatutti jira waan seera ni cabseef akkasuma feesbuukiin abduusa feesbuukiin kutaa hin qabu feesbuukii ijoollee arsiilee baay'eetu gubate namoota wanta nama walitti buusu dalagan irraa gubate malee gaafati nagahaan teessee ganda namaa tuquu dhabdee kabajjaa ofii goote teessee feesbuukiin eenyutu hin gubatu mee ati gaafa waan gaarii goote feesbuukiin kee akkamitti si jalaa gubata yoo ati namatti hin buune moo aadaa keessan keessatti dirqama yoo yaada wayillee ibsattan nama ol koruudha qabdanii yoo aadaa ta'e aadaadha yoo nama tokkollee faarsinu yoo abiyyiillee faarsinu jawaariin arrabsuudha qabna abiyyi sin arrabsina jawaarii sin arrabsina hundayyuu kabajjaatti godhaa yaada keessan ibsadha namni dhimma dhuunfaa isinirraa qabu hin jiru namni gaammee namoonni kuwa waliin jiraachuutti jira maa hajaraa hin gubanne feesbuukiin nurraa gubate sababbiin isaa si'ii dhiira ganaa dhaabbattee fincooftu yookiin ulaagaa dhiiraa guutuu waa baay'ee nama barbaachisaa haasawa isinii goolabuuf deema haasofni kiyya kun kutaa tokkoyyuu bakka hin bu'u namoota qoshaashaa akkas kophatti ijaaramee fuudhee dubbii nama anaaf intala takkatu walitti bu'e dubbii intala sanaa fuudhanii manatti hin galanii ganda maali ana akkas ummanni arsii akkas akka fandana wajjin tumu barbaaddanii an arsiidhaa miti an oromoodha ummanni arsii waan qoshaasha sana wajjin fandaa hin tumu ani ko so namni arsii tokko olka'ee akkasitti fandaanaa tumeeti dhaabbadhu jedhaani sababbiin isaanii intala oromooti waan ta'eef waa'ee isin himuu barbaadu sirratti gabaabseeti dureessaa raamzii fi mootii barcaa akkasuma haziif maqaan isaanii harkaa badeen seeraan naan qabatamu ijoollee feesbuukaa guban jirani isaan sanii dureessaa oromiyaa waggaa sadii dura feesbuuka gubuu ka ture takkaa feesbuukan gandaa gubee hin beeku namuma wanta hin taane balleessu nama ganda irratti duulu ka arsii keessaa nama tuqu ka jimma keessaa nama tuqu gorsee yoo nama san dide feesbuuka isaanii gubuu ture waggaa sadii dura isaan sana wajjin larashiinii qabdaa waan jedhu namoonni yaa larashiinii qaba obboloota kooti ilmaan oromooti nu ka walitti fide waa'ee reeportii osoo hin taane oromummaatti mootii barcaa raamzii hazeef dureessaa isaan anaaf obboloota kooti akka obboloota oromootitti baay'een jaalladhaani anaaf isaan ka walitti fidu dhimma intinaa osoo hin taane dhimma reeportii yookiin feesbuukaa osoo hin taane oromummaa wal jaallanna hamtuu dalaguu fi miti ka walitti dhufne waa'ee biraa garee nuti raamzii fi anaaf dureessa nama sadiin jirru wayii keessaa mucaan iskiriinshooti godheeti intalaa erge icciitiin bahee icciitiin kamaaliiti jarri feesbuuka gubdee maxxansutti jirti maaliif akka gubdellee sababa gubdee maxxansutti jirti icciitiin kaminni feesbuuka jarri gubdee miidiyaa irratti maxxansineetu jira akka gama jaraatiin gubate ammallee feesbuukota nuti gubne hin jiru feesbuukii ijoolleen sun guban kan namni biraa gubel fiddanii dubbii walitti hin laaqina guyyaa muraasa jirtuuf hin kijibini feesbuukiin gama keenyaan gubate maqaa kiyyaan feesbuukiin gubate yoo jiraate feesbuuka sadii ammas dhaamsanii isinii dhaamu wayii yoo jiraate namni wanti an hojjedhe wayisii hin taane yoo jiraate wanti kun kana naan taane jedhi achirra tartee miti deemtee waa poost godhu dhuftee aana jala koomentii kiyya jala afaan bantee jennaan si feesbuuka kee funyaa wali qabee dabarsaa sababbiin isaa mirga afaan ittiin bantu qabdu waan taateef jechuudha annama hin tuqu namni tuqina
نتوقتن تانا أنا فراشين لو يرو قاري سنياتا وشين جالة ده حسوني يجوكتا كم يجو بكين بو نموتا دامسي كويسين إلا اللي تقفها في أورمو هنديو جمسر سيمفون كوتي نجان